Tole, nagaan Waaqayyo isiniif baay'atu. Ergaa gabaabaa sagalee Waaqayyo keessaa qabadhee dhufeen jira. Ergaan kunis ergaa dhaloota baay'ee ilaallatudha. Macaafa mootota duraa boqonnaa 17 lakkoofsa 1 irratti seenaa tajaajila Eliyaas iddoo ka'umsa isaatii kaasee dubbata. Bara sana keessa mootii biyya gaggeessaa jiru tokkoo fi Eliyaasiin dubbata. Eliyaas gaafa Waaqayyo isatti dubbatee mootii kana ofitti waametu dhugaa Waaqayyo isa jiraataati biyya kana keessatti hamma ani deebi'ee raajii dubbadhutti bokkaan deebi'ee roobuu jedha. Bokkaan deebi'ee roobuu. Biyya raajonni keessatti jiran keessatti maaliif nageenya akka dhabame namoonni yeroo baay'ee gaaffii nu gaafatu. Gaaffii kana deebisuu barbaade irra caalma. Itoophiyaa keessa amma fakkeenyaaf raajonni jiru. Bakka namoota ergaa dubbatan jiru maaliif deebiin dhabame? Waaqayyo maaf isaan dhaga'uu didee biyya maa nagaa argachuu dadhabeen kadhatanii moo tajaajiltoonni kun hin kadhatanii moo raajonni kun jedhanii gaaffiin namoonni karaa gara garaa gaaffii nu gaafatu akkasumas gaaffii isaaniitti ta'a. Inni kun sagalee kanaa wajjin kan wal qabatu waa'ee moototaaf raajotaan gidduutti dubbadhaa. Mootota yeroo ammaa fi raajota yeroo ammaa. Agalgaa'ota yeroo ammaa waldaa kiristaanaa yeroo ammaa waa'ee isaan kanaa gaafa dubbannu gabaabsinee jechuudha. Mootonni bara Eliyaas kana keessa jiranii Elsaa'iin dabalatee mootota 4 tokkoon gaggeeffamantu ture. Bara sana keessa mootonni tokkummaa qabu. Raajonni garuu bakka lamatti qoodamu. Raajota qomoo raajotaa jedhamanii fi raajota Waaqayyoon dibamanii ka'an jedhamanii beekamu. Isaan kuni qomoo raajotaa kan jedhamanii zariidhumaan raajii dubbatu. Mootonnis yoo barbaadan waamanii waan barbaadan irratti raajii dubbachiisu ergamatti laatu jechuudha. Raajota mootota harkaa ergama fudhatanii dubbatanii raajota Waaqayyo harkaa ergama fudhatanii dubbataman jedhamanii bakka lamatti qoodamu. Raajonni yeroo sanaa kun ergama mootonni itti kennan irratti hojjetu. Ergama mootonni itti kennan irratti kan hojjetan isaan kanadha. Inni lammaffaan immoo ergama Waaqayyo itti kennan irratti kan hojjetanidha. Bara sana keessa raajonni warri kaan ergama mootiin itti kennan irratti hojjetu. Raajiin Eliyaas garuu ergama Waaqayyo itti kenne qofa irratti waan hojjetuu fi rakkina kan sababii karaa moototaa dhufaa jiru hundumaa waan ilaaluuf mootii kana ofitti waametu hamma ani dubbadhu itti bokkaan deebi'ee biyya kana irratti hin roobu. Dhugaa Waaqayyo isa jiraataati. Yeroo kana booddee raajiin Eliyaas akka jedheetu gaafa inni ergaatti dubbatu Waaqayyo gara mandaraa gara biyya ba'aa biiftuutti akka sacha deemi. Gara Keeriititti deemi sokkii jedheen. Ergaa kana erga dubbate booddee achi dhaabannee sokkee mootii kana jalaa dhaqee dhokatee laga Keeriit jedhamtu keessa dhaqee jalaa dhokate. Tunnachi taa'u inni Waaqayyo jedhe guyyaan isaan dhufe. Gaafa inni Waaqayyo jedhe guyyaan isaan dhufu immoo atis gadda kee irraanfatta. Atis boo'icha kee lafa keessee kolfatti kaata. Bokkaan roobuu didee rakkinni biyya lafaa irratti ta'e mootiin kun Eliyaasiin barbaaduu jalqabee waa ofitti waamuu jalqabee iyyaafachuu jalqabee hin dhabe Eliyaasiin. Barbaadee dhabe Eliyaasiin. Eliyaasiin barbaadee dhabeetu waan godhu dhabe. Eliyaasiin Waaqayyo dhokseera. Achitti immoo galgalaaf ganama hin soora Waaqayyo. Lafa si dhoksee sanatti Waaqayyo numa si sooraaf. Maqaan Waaqayyo eebbifamu. Kana booddee raajonni warri mootota ergama fudhatanii hojjetanii lafa lixan dhaban. Qoonqoodhaan dhuman. Eliyaas inni Waaqayyo harkaa raajii ergama fudhatee hojjetu suuqa keessatti Waaqayyo isa soore. Ergaa isa dhumunaa kanan dubbachuu barbaadu sun viidiyoo kun dheeressin. Raajonni Waaqayyo harkaa ergama fudhatanii hojjetan hin qaana'ani warri ergama mootota harkaa fudhatanii raajii dubbatan. Inni Waaqayyo harkaa ergama fudhatee raajii dubbatu garuu hin qaana'amne. Itti fufee ulfina bira ga'e. Inni Waaqayyo harkaa ergama fudhatee raajii dubbatu garuu itti fufee Waaqayyo harkaa isa dhaga'e sanaan jiraachuu jalqabe. Kana booddee raajonni warri suni beelliin dhufee rakkinni isaan irra ta'ee rakkatanii Eliyaas garuu rakkanne. Egaa mootonni yeroo ammaa kun
akkuma namoonni waaqayyo keessa jiran namoonni waaqayyo nageenyas hin jiru ergamaa namatti kennan nama hojjechiisuu kan barbaadan akkuma jiran erga nama harkaa fudhachuu kan barbaadan illee jiru bakka hundatti garuu wal fakkaataa miti. Yeroo kam waaqayyo nama dhagaa kan jedhu gabaabsinee ni tokkoffaan raajota moototaaf ergama kennan hin jiranii ergama moototaaf mootota irraa fudhatanii kan raajii dubbatan kan hojjetan mul'ata moototaa fudhatanii kan hojjetanii yoo jiraatanii fi akkasumas mul'ata waaqayyo irraa fudhatanii ergama saama moototaaf namooti kennan hin jiran. Bara sana keessa gara seenaa Elsaa'itti gaafa deeminu Elsaa'i waaqayyo irraa sagalee gaafa dhaga'u biyya Israa'eliin mootiin Israa'el gaafa eegumsa saba Israa'eliif godhu Elsaa'i irraa ergama fudhachaa ture. Mandaraa Elsaa'i keessa jiraatutti nama ergee diinonni Elsaa'i eessa akka jiran mul'ataan ilaaleetu warra loltuu warra Sooriyaa kana biyya irraa ittiin eegaa ture. Mootii Sooriyaa yeroo inni biyya Israa'eliin rakkisaa turetti mootiin Elsaa'i immoo mootiin biyya Israa'el immoo ergama kana Elsaa'i harkaa fudhatee ittiin loltoota ramadee mandaraa Israa'el kana eegaa ture jechuudha. Mootota ergama raajota harkaa fudhatanii fi mootota ergama namatti kennan jedhamanii bakka lamatti qoodamu gaala. Mootonni biyya geggeessan mootota ergama raajota harkaa fudhatan yoo jiraatanii kallattii raajonni kennan irratti yoo hojjetan raajonni akkasiis yoo jiraatan biyyi nagaa argachuu dandeessi. Inni guddaan mootota raajota harkaa ergama fudhatan waan gochuun ta'u mootota raajota harkaa ergama fudhatan isaan kun jiraachuun baay'ee murteessaadha. Inni lammaffaan immoo raajonni ergama harkaa fudhatan dhugaatti waaqayyo harkaa ergaa perfektii dhibba keessaa dhibba biyya geggeessuuf ta'u ergaa biyyaa qabatanii jiran jiraachuun immoo baay'ee murteessaadha. Yeroo ammaa kana mootonni biyya geggeessanis waa'ee raajotaa yeroo isaan itti burjaaja'anidha. Yoo raajiin tokko waan biraa dubbata, tokko waan biraa dubbata, tokko waan biraa dubbata. Ergamni noormaalii ergaa qabatee kan jiru hafuura waaqayyootiin sirriitti gaggeeffamee ergaa qabatee kan jiru adda baafachuun yeroo itti mootota rakkiseedha jechuudha. Inni lammaffaan immoo yoo namni dubbatuuf namni isaan ergama laatuuf kallattii waaqayyo kenne laatuuf yoo jiraate iyyuu harkaa fudhachuu kan hin barbaanne immoo jiru jechuudha. Mootota keessas jiru rakkoo bakka lamatu jira jechuudha. Raajota ergama harkaa fudhachuuf hin taane ergamni isaanii daayirekti sirrii hin taanee fi mootota immoo ergama raajota harkaan fudhanne. Utuu kun akkas ta'e wayya jedhee namni waaqayyo namni ergaan harka jiru nama laphee isaatti waaqayyo dubbatu nama waaqayyo dhibba keessaa dhibbatti dubbatu adda baafatanii ergama harkaa fudhachuu dhibuun illee biyya irratti rakkoo guddaa uuma jechuudha. Namni akkasiis immoo dhabamuu isaallee biyya irratti rakkoodha. Yoo mootonni ergama kana fudhatan jiraatan raajonni harkaa fudhatan immoo dhibuun isaa baay'ee rakkisaa. Tokkoffaa baay'achuu raajotaa, lammaffaa haalli kompleksii waldaa kiristaanaa keessatti mul'achuu isaa. Raajotaaf raajota gidduutti waldaa kiristaanaa keessatti haalli kompleksii ta'e mul'achuu isaa. Waldaan kiristaanaa haala baay'ee kompleksii keessatti adda baafachuun akka itti nama rakkisedha. Raajota dhugaaf raajota sobaa gargar baasuun yeroo itti mootota rakkisedha. Ergaa laphee isaaniirra jiru beekumsa dubbii waaqayyoo qabanii namoonni adda baafatu irraa kan hafe raajota ammaa ergaa dhibba keessaa dhibba harka jiru adda baafachuu yeroo itti rakkisedha. Mootonni raajota harkaa ergama fudhatan jiru. Yoo jiraataniif waaqayyo sagalee qaba. Raajonni ergama moototaaf kennan immoo jiru. Yoo jiraataniif waaqayyo sagalee qaba. Ergaa gosa xumuraa kutaa lammaffaatti deebi'a. Waaqayyo bara keessan eebbisu. Naa jiraadhaa hundumti keessan.